wanni isaan jedhanii adeemsi kanatti deemu sun ammas gubbaarraa qabaniituma waa dhuunfachaatuma dhufuu barbaadumatti fakkaate mataan numa nutu qabxaa nutu fudhataa abbaan nuyi waanuma jedhu kan oofata deemuun isaan ittiin oofan achirraa qabanii gubbaarraa qabanii amma miila abbaa sagleetitti caasaa isaanii nama isaanii tolfachuu barbaadumatti fakkaate adeemsa amma jiru kana bakka hundatti waan addaa tokkoon qabu amma kan isa jaa gooree naftu teen ture waliin haasofnee turre booree wajjimma ayee beeki namni waan sitti deemuu barbaadu akkanumatti sii dhufa beektaa hin dhufa maaf jennaani akkuma jetteeyyuu eengadda yeroo zumii irratti haasaa suni bilbilaan keessan jira bilbila qunnamtii na dhaggeeffattee ture baay'ee dhaggeeffanne malee sagalee hanqillee baay'ee dhaga'e beektaa yeroo yaada kaastee sun ijoolleen illee kasaanillee kaasaniiru maaf jennaan waan sun silaa irra guddeessaa kan argaa jiru kan nurratti ta'e calqaban nurrattiyyuu oddoo zuumii keessa jiraadhe waan baay'ee isaa ifan godha ture beektaa lateeraan faan dubbanne iyyuu lateeraan immoo keessa jira hin dubbanne isaan hin dubbanne iyyuu isaan maaf jennaan agartee waanan sirnaan waan naa galeeru jira beektaa akka kiyyaatti amma waan sun agartee akkumatti jetteeyyuu dakaa kaatee dhagaa horroo guduruu keessatti maaltu ta'e jibaat keessatti maaltu ta'e nyamar keessatti fi qaamni barbaadamu qaama biraa haa ta'u iyyuu malee uummanni immoo gidduutti maal akka ta'e dhagahaa turre. Dhufeetillee kunuu cirracha gahee aanaa kaayisii keessa gahee aman bira akkasii jechuudha. Maaf jennaanii waraanni loltuun lolu tokko lafa ijaarrachaa uummata qabachaa keessa taa'ee ji'a shachaa keessa taa'ee haala biyyichaa ilaalee biyya tasgabbeessee ijaaree deema malee diigaan deemu. Isaan immoo kunnoo dagartee dasaa kaasanii godina horroo guduruu keessaa ta'ee aanaa kaachisii keessa ta'ee lafa isaanii irratti lolanii isaa loluu baatanii lafa isaan seenanii bahanii dudduuba isaanii diina qubata. Uummanni imman karaarama duuba isaanii diina qubata caasaa diigama man'ee sabboonummaa diigama diineetu lafa qabachaa deemaa jechuudha. Dhufee kaachisii akkasii jibaatiin akkasii aanaa cobiin akkasii kana hunda isaantu uummata kanallee caasaa diigsisee caasaa keenyaa ijaarame diigsisee diinaan qubachiisaa deemu isaanii jechuudha. Akkasuma buna sin dabaree jalluutti uffate. Amma dhufee nu harkaasillee beekama callaa qabna beekta. Ganda qoqqoruu sinee fi ganda goromaatti callaa nu harkatti adeera. Kana kan gochaa jiru isaanumaa jechuudha. Ammayyuu nuuniyyuu waan godhan wallaalanii malee sodaa nu keessaa qabuyyii malee odoo nuti asii deemnee diinni dhuftee qubatti isaan amma ammoo dhufanii kaabaju. Kanuma. Waan biraan jiru. Silaa kana taasisuun malee silaa beektaa. Amma abbaan manaa bilbileessanii man jedheen ture. Amma immoo kallattumaan dhufanii jaarsa bira dhaqee akkataatti jaarsamni ijaareen beeku warra isaan isaanii ijaarsaa fi maal isaa ebeluunfaa akkasii jedhanii tolchan. Tolchuun qabsoodhaaf hoo taate rakkoon qabu garuu namni suni foon dhadhacha seene jechuudha. Kuni waan ifaati beektaa. Beekama. Amma deengadduma kallattumaan achi gahee achi as deebi'ee lateeraadhaan argateera eegeraas tokko. Lateeraan dhuunfatameera. Achumarraas ta'eera ammoo zoonii. Dhaabadhu jedheeraan immoo didee taanaan ofirraan gabaatan. Gadi dhuunfatameera. Amma maal godhateeti karaa isaatiin natti fayyadamuu barbaadeeti. Warra isaanii koree birgeedii fi abbootii cifiraa aga abbootii buttaatti walitti naa qabsiin jedhaman jedhe. Keessan moo jaarminaa keessan? Birgeedii keenya kana. Tole. Maaliif barbaadeen jedheen? Ayyee. Egaa qajeelfama isa harkaa fudhannaa jedhe. Ayyee. Lakki waan qajeelfama sarraa fudhuuf hin beeku gaafatummaa isaa iyyuu hin beeku jedhe. Ayyee. Lammataa waan kanatti hin kaasiin jedheen. Ayyee. Karaa kennu seenaa jira kaachaa jirta.
waan kana lammataa natti taasisanaa walitti buunaan jireen. Ayyee. Maali fedhe waan jedhee natti beekaa miseentas nama tokkotti nimiini yoo himteetillee ijoolleen dhoowwaniin jireen. Ayyee. Sanaa wal arrabsaa turre beektaa kaleessa. Ayyee. Amma inni agartee gaafatamummaa isaa waan hin beekuun qabu sila jaarsatullee na qajeelchaa isarraa fudhadhutti itti to'eedhe waan inni barbaadee biyyummoo sila jaarsat na qajeelcha beektaa. Waan itti jala deemtuuf hin jiruun jedhanii beeku. Ayyee. Amma kalee sana dhoowwee ijoolleen isa toledhanii ilaalanitti madiisanii har'a ammoo amma miisejjoo hinaa erge har'as. Ulaateera ammoo warraabsaan. Ayyee. Yeroo hin afiratuun deebii ga'aan kennaa fedheen calliseera amma beektaa. Waan nama tokko waliin taa'ee miseensa walitti qabeenyi na haasofsiisu hin jiru. Maaf jennaani lafa dhufanii lafa kana turani. Miseensa walitti naa qabii haala uummata kanaa xaawara waraana asii kana akkaataatti socho'aa turreef akkaataatti sochoonu miseensa sanatti nan hima. Walitti naa qabiin jedheen. Naa dideereetta. Ayyee. Koree akka fikiraa fi akka koree birgeediin of jalaa qabdu immoo na dubbisiisii wal baruu qabnaan jedhee. Ayyee. Naa didee gaafa sanatti. Ayyee. Afrikaa maalummaa seensa keenya baruu immoo maal barbaadaa inni gateera qofatti jedhanii waan inni kana dingeessu beektaa. Afachuu waan ajaa'ibaati. Ittimee waraana kanatti ittimee waraana ofii qabu waraana nama ajjeetu waraana nama nyaatu waraana yeroo bulbulee barbaree bulbulee nama baasu kana beekise ittimee waraana biraa sirreessuu fedhe. Waan inni barbaade maalan beekare waan saayyuu naan galle beeku maal barbaade iyyuu yoo barbaachisaa ta'e dhufee na gaafatee ani inni maal gochuu qabna maal mari'annee miseensatti waan haasofnu qabna jechuu malee ani nan haasofsiisa miseensa aga koree birgeediitti aga abbootii jifiraatti abbootii buttaatti walitti naa qabii jedhee maaliif gaafata. Anillee jaalkiyya waan sanaan jibbee jedhee jaallatillee ani himee ani waan sana keessaa kaayi beektaa qabsoon aga barbaadoo taatee nama numaratti maatiin keenyatti dhiigame qabeenya itti dhabne jireenya itti dhabne Oromoon qeessaa waa kanaa itti ta'e namti tokko dhufee waan shaayii namarratti ta'uu kana. Abbaan barbaade dhugaa rabbii sana balaa barbaade hafuutu malee waan kanaayi. Kanuma. Wanni maal beekama. Isin keessummii seenaa ani keessummeessu gama kootiin otoo waan barbaade ta'e. Bishaan mataasaa guyyaa meeqa hoggaa alatti waan uummataa kana rakkanni abbaan jedheen wannoo deemee kun nafsiisee naaniin na dide beektaa isumayyuu warraaf isumayyuu na didaatis ture. Anaani sobeetiniin bilbilli isaan ba'u maaliidhaa jibeetta ture yeroo bilbila narraan kaasu eebbisaan mataansaa. Yaadni bilbila isaanaa ergee dubbisee waliin dubbisaadhee waliin haasa'anii tole nan dubbisadhee jaarsarraa fudhatee yeroo bilbiluuf bilbila narraan kaasu yoo fedhe naan bilbilu beektaa. Gaafa ijoollittiin akeessa qajeelan immoo bilbilaa ture. Taati akkas taanan taate rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Haadha ishee ofirraa dhowwuudha. Amma maal amma beeksisaa siin jedha qaama miisajjii ishee walitti naa qabiidha ammas. Wanni ta'e kaleessa jaartii walgahii wajjin teessee naan jedhe naan hin dhageenyeen immoo walgahii qabanii zuum irratti. Wajjin teessee naan jennaan hin teenyee galgala amma akkamitti biraa haftanii maalidhaa naan jedhe. Ilaazoon fi jaarsa dhokatee tokkummaa isaati seene beektaa jaarsi dhageenye galgalaan dhagee inni jirumaa jaarsi qajeelfama isatti kennineerraa abdiin isarraa fudhatu waan jiru jedhee galgala sagalee wayii argeera. Abdiin isarraa fudhatu waan jiru isatti kennineerraa naan jedhee galgala sagalee na arge. Eeyoodhaan deebisaa qaba. Udaan haadha waliin ayyee nama sagalee kan bineensuma jaarsatti sinimichaa jedhee mana waan kan dubbatu jedhee kan maal mee waa kennine dhugaa rabbii hin kennine maalin jedhaan kana
Hayyee mako. Mee waan makaanii ilaallateetumanii ani wanni Waliin qindeeffatanii gaafana. eebbisumaaf warra gaafaatu qindeeffate. Isaan qindeeffateet isattumma qajeelfama kenna jaarsatti. Qajeelfama waan jiru waan ta'uudhaa qabu isatti meera isaa wajjin dubbanneerra abdiin immoo abdii warraa isa ol dubbisanii isarraa fudhatee too waan jiru haa hojjetanii naan jedhe. Hayyee mako. Sagalee wayii na argee beektaa WhatsApp irratti yoona hin caali jedheen kennine amma hundi akka hin dubban. Eebbisaatii ergamitiire. Eebbisaan naaf. Goottu nyaattee baallata. Amma wanti gabaabaa bahe uummanni asii boo'e wanni iddoo kana keessa darbanii itti bulbulaa shiroo fa'aa bulbulanii qofa hin qabu jedhe namni waan bulbulee waan jedhu isa fuudhee raawwatee hin qabu hin jenne fuudhee bulbulee raawwatee jeni dhugee dheerina nama hubataadha. Laali gubbaa kana diinatti irraan olee yaani qofa kan biyya lafu. Kuni afeeti nama hojii akkanaa hojjetu gaafatamaa zoonii. Ijoolleen asitti itti caccabe ijoolleen dhugaa rabbiisanii xiqqoo maali waan hin taane godhee waan obsuu didee qabdoo keessa dhiibanii nama baasanii booda abbaa qabdoo ta'uudhaaf hidhamaatii keenya irratti hidhee nu har'a malee kan jiru dhugaa rabbiisanii yaa waaqa akka nama akka dubbachuudha. Ejjettoon tokko maal quba qaba laata bilbilli isaanaa bahuu dide. Hin beekne kaleessa garuu nagamu wal gaafanneetuma. Waan deemale. Hayyee. Waalee waan ta'a waan wal gaafanne hin qabne haatuma garuu walii bilbilleetuma haa odeeffannu wal gaafanneetuma. Kureetti ejjettoon jirta jaalbooreen jira. Agartee namni akka aara qalloo sun nama seentee waa furi. Kana beeki dursinee nuti illee beekuu qabna marii waan tokko gudunfaatti godhachuu qabna beekta. Tanuma waan gabaabdu. Waan gabaabdu otoo guyyaatti hin kenniini inni amma asirraa kaasee waan akkumatti jetti sanarraa hundeeffate sammallee na gaafachuu isaa agarte. Amma ijjiin takka nama ijaarrata qaama keessatti agartee nama ijaarsatti ce'uu taate mammaa fudhatee mitiiree. Nama ijaarsatti ce'a qaama siiga dhiyoonnoo boru seenee raawwateetti dubbiin gara naasiin jedha. Abalutu abbaa birgeetitti kotta waraana kana walitti maknaadha. Waraanaatti walitti makuu saniin booda isaanonni kutaa waraanaa namoota kan waaqoo godhachuu danda'a kan gurraacha godhachuu danda'a. Ati kutaa waraanaa hooggantaa ati immoo birgeetii aduu cuuraadha deemoo hunda isaanii warra achi keessa warra isa jala turan kana fuudhee jarmaa keessatti mummuuda. Kanaaf deema. Qotota kii guurtee tumaarri kaan dhufaasuma ishii qofa. Taa'ennaan taa'uu ka'ennaan ka'uu qofa hojjetu jechuudha. Sanan nan beekan illee kajiinsaan waan kanatti akkasii haala ammas jetti kanarraa kaasee kanaaf akkasiin deemtu beekamaadha kun. Galagarree godhi. Tanaayi yeroo gabaabaatti furmaanni ejjennoo isaanii warri ijoon ittiin dhufaa ibsan nuyi fudhannee dhantitoo godin jarmii wal gaafatee. Dhanuudhaaf. Kana ejennoon keessan qabi yoo kana taate qabsoo foodha. Waraana isin hin barbaadu. Yoo nama kana hoogganamuu taate nama kana hin hoogganu. Waan tolchan nu tuwee qaboo dhuunfaadhaan tolcheetu isaan. Eera kana nu dubbisa eeruma nu dubbisa waan biraatiin waan eera ba. Okay.